caamsaa 28 2026 odeessibuu neetwoorkii yeroo kana isin biraan geenya. Qaamota duula filannoo ABO milkeessuuf gumaachaniif adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen galateeffateera. Adda bilisummaa Oromoo ibsa caamsaa 28 2026 baaseen jijjiirama bara 2018 Itoophiyaa keessatti dhufee hordofee hoogganni adda bilisummaa Oromoo fulbaana 15 2018 gara biyyaatti deebi'uu yaadachiiseera. Erga biyyatti deebi'ee qabsoo karaa nagaa tarkaanfachiisuuf ABO'n ifatti sochii siyaasaa jalqabuu hime. Sochiin eegalame sun osoo hin turin danqame. Gufuulee fi danqaalee mul'atan waan hin barbaachisne akka dhalchan dhugaa dirree irra jiru kan eenyullee haaluu hin dandeenyedha jedhe. Naannoo waggoota 5 oliif sochiin dhaabichaa gaadi'amee turullee miseensonni cichoon haala akkaan rakkisaa keessatti hojii dhaabaa tarkaanfachiisaa turan jedhe. Ifaajjee yeroo dheeraa booda waxabajjii 22 waajjirri muummee adda bilisummaa Oromoo kan Gullallee banamuun wal qabatee fooyya'insi hagi tokko argamuurraa ABO'n hojii qabsoo karaa nagaa itti fufuu eere. Kanaanis hirmaannaa filmaata isa jalqabaa kan ta'e filannoo Itoophiyaa marsaa 7ffaarraa qooda fudhachuuf murteessuu himee waajjiroonni isaa cufaa jiranis uummata walitti qabee dubbisuu dadhabus haala jiru keessatti filannoo kana irraa hirmaatuuf akkuma murteeffate sochiitti jiraachuu ibse. Haaluma kanaan adeemsa filannichaa keessatti waan isarraa barbaadamu guuttachuuf hojiilee jajjaboo raawwataa tureera. Ammallee itti jira kan jedhe adda bilisummaa Oromoo. Kanaanis kaadhimamtoota isaa dhiyeeffachuu waltajjiilee falmii kaan kan manifeestoo fi imaammattoota isaa itti ibsatu irratti dhiyaataa fi dhuma kana ammoo duula filannoo bakkoota itti dorgommii taasisaa ture milkiin xumuruu beeksise. Bakka tokko tokkotti hubannaa dirree karaa nagaa fi dimokiraasiif hanqinoota jiran irraa deeggartoota hidhuu fi doorsisuun itti fufus qaamota duula na filadhaa ABO'n caamsaa 8 2026 irraa qabee Finfinnee magaalota Shaggarii fi godinoota keessatti gaggeessaa ture milkeessuuf waan isaan irraa eegamu gumaachan boordii filannoo caasaa bulchiinsa poolisii Oromiyaa fi qaama nageenyaa ABO'n ni galateeffata jedheera. Addatti poolisii Oromiyaaf galataan qabuun ibsa kan jedhe adda bilisummaa Oromoo kanneen akka maleetti hidhaman hiiksisuu irratti akka hojjetu himee jira. Kan yeroo rakkinaas hoggaa bal'inaas dhaaba isaanii adda bilisummaa Oromoo faana jiran miseensota dhaaba keessaa fi alatti argamanii fi uummata Oromoofis ABO'n galata galchaa jedha ibsichi. Kanaan alattis miidiyaalee yeroo ABO'n duula filannoo gaggeessaa ture gabaasaa turan kanneen akka OBN, AMN, ONN, OMN, HNN fi kanneen biroo maqaan hin tuqamin hunda ABO'n ni galateeffataa jedha. Adda bilisummaa Oromoo ABO'n fedhii karaa nagaa dirree siyaasaa irratti yaadaa fi sagantaa siyaasaa qabuun dorgomuun ala fedhii biraa kan hin qabne ta'uu hundi akka beeku jechuun ABO'n hubachiise. Filannoon kun akka milkaa'uu fi kaadhimamtoota ABO'n dhiyeeffate filachuuf ammas uummatni miiratti gaafatamummaan akka socho'uu fi hojjetu ABO'n waamicha dhiyeessee jira. Dhumarratti diinonni Oromoo kan yeroo kamiyyuu caalaatti akka sabaatti akka Oromootti nu cabsuu waan barbaadaniif kanaafis hojjetaa waan jiraniif isa kana hanqisuuf garaagarummaa siyaasaa fi yaada cinatti dhiisuun tokkummaa keenya akka jabeessinu ABO'n hiree kanaan yaamicha isaa haaromsaa jedhe ibsa baaseen. Oduu taanuun dhaabbanni fayyaa addunyaa wal waraansii Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessaa akka dhaabbatu gaafate. Dhaabbatni fayyaa addunyaa wal waraansii Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessaa akka dhaabbatu gaafate. Ugaandaanis sababa weerara Eboollaatiin daangaa ishee cufatte. Dhaabbanni fayyaa addunyaa biyya Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo keessatti atattamaan dhukaasa akka dhaabbatu waamicha dhiyeesse. Sunis weerarri vaayirasii Eboollaa gosa Bondii Bugiyoo jedhamuu fi adda ta'een wal qabatee saffisaan babal'achaa jiru waan hammaataa dhufeef ta'uu himame. Gama biraatiin biyyi ollaa Ugaandaa vaayirasichi akka hin dabarre ittisuuf jecha daangaa Koongoo waliin qabdu cufuu beeksifte. Daayirektarri dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom waraanni dhiha Koongoo keessatti itti fufee weeraricha to'achuuf carraaqqii taasifamu gufuu guddaa ta'eera jedhan. Weerarri sun ammatti kutaalee bulchiinsa Iturii, Kiivuu Kaabaa fi Kiivuu Kibbaatti babal'atee jira. Dhaabbaticha akka ibsetti haga yoonaatti namoonni 900 ol Ebollaan qabamuu danda'u jedhamuu fi namoonni 220 ol ta'an ammoo sababa sanaan du'uun isaanii shakkameera jedhe. Xumurarratti Raashiyaan talaallii vaayirasii Ebollaa argachuu himte. Raashiyaan yeroo jalqabaatiif Koongoo keessatti kan mul'atee fi addunyaaf yaaddoo saaxiluu irratti argamu talaallii gosa Ebollaa haaraa ittisu argachuun ishee himame. Saayintistootni Raashiyaa askaluu sana vaayirasii Ebollaa irratti talaallii haaraa qopheessan jedhameera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa weerarri Ebollaa haaraa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo fi Ugaandaa keessatti mul'ate balaa fayyaa hawaasaa yaaddoo addunyaa ta'ee bifate. Baatii kana si'a 17ffaa yeroo labsee turetti Raashiyaan talaallii sana argachuu ishee kan beeksifte. Imbaasiin Raashiyaa Afrikaa Kibbaatti argamu akka beeksisetti
Saayintistoonni Raashiyaa yeroo dhiyoo talaallii haaraa vaayirasii Iboolaa qopheessanii jiru. Ministeerri Fayyaa Raashiyaa Miikaa'el Muraashkoon guddina isaa beeksisaniiru. Saayintistoonni akka jedhanitti Kaaluutti weerara Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti mul'atuun walqabatee talaalliin sun gosa bundii biyoogoo isa baay'ee hin argamne irratti bu'a qabeessa ta'uu akka danda'u dubbataniiru. Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa weerara fayyaa hawaasaa hatattamaa yaaddoo idil addunyaa ta'uu erga labsee booda daayireektoreetii waliigalaa siviilii aviyeeshinii hojii istaandardii daandiiwwan qilleensaa hojii irra oolchaa wayita jirutti Moskoorraa oduun akka kana dhaga'amuun gammachiisaa taasiseera. Iboolaan dhukkuba vaayirasii lubbuu namaa galaafatu yoo ta'u, Sudaan Kibbaa fi Itoophiyaa dabalatee biyyoonni ollaa dhukkuba kana babal'isuuf sadarkaa olaanaan saaxilamummaa akka qaban kan hubate giddugalli to'annoo fi ittisa dhukkubsattoota Afrikaa ACDC. Weerarri kun balaa tasaa biyyaa godhee ibseera.